Oromooni waan itti bulee bulfate qaba. Waan itti bulee bulfate qaba. Oromoon immoo jaarraa dheeraa fi saba bulchiinsa sirna dhala namaa keessa ture. Saba yeroo dheeraaf bulchiinsa dhala namaa keessa ture. Sa'aaf namaa keessa ture. Waaqaaf lafaa keessa ture. Bulchiinsa qaba jechaadha. Oromoon bulchiinsa qaba jechuudha. Akka saba Oromootti akka Oromoon lakkaawatutti akka dhaawudhaa Oromooti lakkaawamutti kan addunyaan dinqisiifatte dhalata Kiristoosin duri ka Oromoon itti bulee bulfate ka Oromoon bulchiinsa isaatti eegale ka wal bulchuu eegale ka sa'a bulchuu eegale kan nama bulchuu eegale kan lafa bulchuu eegale ka waaqaaf lafatti bule Oromoon dhalata Kiristoosin dura akka Oromoon lakkaawatutti dhalata Kiristoosin dura hoggattoo jen hoggaa 6,417 keessa jirra jechuudha. Sabni Oromoo saba kanaati. Yaa'insa kana keessatti sabni Oromoo kun waan gadaa jalatti bulfatee bulchutu jira. Yeroo ammaa kanatti kan sabni Oromoo biran ga'intu jira. Kan ganaa sonsi gadaa jala jiru. Sonsi gadaa jalaa ba'u waan baay'eetu jira. Yeroo ammaa kanatti immoo wanni immoo amma sabni Oromoo beeku ka akka buusaa gonofaa ka akka gaachana sirnaa kun gadaa jala jira jechuudha duraan. Har'a keessaa luqqisaniiti itti fayyadamaa jiru malee gadaa jala jira. Wanna hedduu wanna kumaa kitilaa kan gadaa jala jiru jechaadha. Sirni asirratti waliin amma daawwachaa jirru kun sirna beekamtii sirni gadaa hayyuu ofii fuuldura ogaa baafatu. Fakkeenyaaf kabajni gadaan namaa kennitu mooraan kee akka kabajamee taa'u atillee maatiin kee illee kabajamee taa'u oduu lafa bal'aa ollaa mandarri ollaa jiraachuu baate hiddii darba 5 jedha kan dargaggeessi si'a 5 darba fageenya ammasiit irratti kaatee mana keetti kalaa'ee namni kara biraatti wanjala hojjetelleen kan kara biraatitti yakka hojjete kaatee gooludha gaafa si ala seen abbumti fe kaatee mooraa keetti qabu mooraa keetti qabe hoo yakka guddaa wanjala guddaa sila itti ta'u gadaan kan akeekkachiisee seeratuma warquudha fakkeenyaaf luba warquu atileet warquu Jufaari sirni tumneef darba hiddii lama ollaa sila dhiyeenya jirutti osoo namni wanjala hojjetee kaatee dhufee asitti kooluu gale reebanii asitti ajjeesuun wanjala yakka lammataa. Kanaaf kun akka hin taane miidiyaan akka calanqisiisamu kana ibsineeti hayyoonni tuulamaa abbaan mudaa tuulamaa abbaan gadaa tuulamaa mari'annee walii gallee isaallee seera kan itti tumne kabajni guddaan akka kennamuuf waraqaanis waraqaa ragaatiinis beekamtii kennee fi raawwannee warqoof dura baasne har'a guyyaan yaagayya 20 irraa kana boodatti irreechi keenya kalaa'e amma fulbaana keessa dhiyoo kana biyya alaatiyyuu waggaa 14 deddeebi'aa ture. Waggaa 14 kana keessatti biyya addunyaan tokkichi nanaafne jechuun dandeessa. Eurooppii, Ameerikaanii, Meeksikoo, Hindii isa biyya lammaffaati jechuun dandeessa keessattuyyuu Hoolaandii kana kan injifannee akkas lammaffaa tokkoffaa biyyas bakka buunee ofis bakka bu'ee tooyini kaadhee too kanin argadhe mooyyuu kanin argadhee waaqayyo namuu demmoo kun fidadhee too kanan margitan kanaan gaadhe galata keessan waaqa keessan wali. Warquu Biqilaa Addis Ababatti waggaa kaatu nan argee achumaan walitti dhufnee arbi gabayaatitti dhalatee achi fira taanee inni miizee kiyya kun hoganu naaf. Warquu akkatti wal beennu yeroo dheeraadha waggaa 20 oli. Anis atileetiksiin ture, asalxaanyis ture, shaakalchiisaa jechuudha. Warquu aanan barsiise keessaa tokko anaayyuu tokkoffaa biyyaas hojjumaan baane anis biyyi gara tokko
waan hojjennu hundaa wajjin hojjechaa turre agammaa addaan hin baane jechuudha. Gwaaddanyaa jechuun yookaan immoo nama garaa kan jennu tokko keessa warquudha. Saniifan asitti dhufee tanan kinoo itti galee nagartu manatti galeen isa wajjin jira. Har'a immoo yoo asitti argamnu kan darba hiddii jechaan nama hiddii darbaniitu jira. Kooluu qeesaa kabaja qeesaa san jechuudha. Kooluu qeesaa saniif nama hiddii darbaniiftu jira. Kabaja qeesaa san jechaan kan darba hiddii shaniititti darbamu jira. Kan darba hiddii sadiititti darbamu jira. Kan darba hiddii takkaatitti darbamu jira. Kan immoo bitimaa olitti seerri tumamuuftu jira. Kana eentu tumaaf gadatu tumaaf. Gadatu tumaaf jechuudha. Gadaa Oromootitu tumaaf. Hayyuu Oromootitu tumaaf. Nama ta'eefis hin tumaniif. Nama ta'eefis hin tumaniif. Tokko gootaftumu. Tokko gootaftumu. Lammataa immoo arjaaftumu. Sadaffaa immoo beekaftumu. Akka qeen isaa sun kabaja argatu. Akka qeen amma akkaataa sirna gadaatitti qeen kuni amma darba hiddii har'a naannoon kun magaala ta'e malee darba hiddii lamaatitti aangoo qaba sila. Darba hiddii lamaatitti namni dheesse itti baha. Namni lubbuun dheesse itti baha. Bineensi lubbuun dheesse itti baha. Namni lubbuun dheesse itti baha. Namni diina jalaa baqate itti baha. Akkasii tumaa qabdi jecha. Har'a immoo magaala keessa jirti qeen tun. Magaala keessa hojii jiraatu san akkamitti tumaniif bitimaa olitti tumaniif. Bitimaa olitti namni qe'ee kana dhufe. Namni beela'ee qe'ee kana dhufe quufee baha. Namni rakkatee dhufe. Namni maallaqa kiisii rakkatee dhufe. Namni uffata rakkatee dhufe. Namni hiyyummaan darartee as dhufe qe'ee kana argatee baha jechuudha. Sadarkaa arjummaatitti nama kanaa kan tumamu. Sadarkaa arjummaatitti jechaadha. Kanaaf darba hiddii jechaan kanaaf jecha namni kun bitimaa isaatii olitti diinni fe'ee itti dheesse kooluutti argata. Kooluutti argata. Sabni fe'ee hoo rakkate oduu sabaan addaan hin fooyin, oduu sabaa lammiin addaan hin fooyin, oduu amantaan addaan hin fooyin, oduu koorniyaan addaan hin fooyin, namni qe'ee tanatti dheesse waan barbaade san maraa hin argata jechuudha. Irraadaa jechuudha hin argata jechuudha. Kanaaf kan darba hiddii amma darba hiddii tokkootitti bitimaa olitti kanaaf kan qe'ee kanaa tumame jecha. Qophii irreecha gara fuulduraa 2016 irreessa gaggeeffamu kana wal bira dhaabbannee keessummaan kan itti dhufu biyyaa fagootirraa warquu jechaan manni gadaan seeratti tume kun kormatti qallee falootti goone sina gadaa tinguunira onne kormatti qalle kun gudaambaa gadoota tuulamaati. Gudaambaa gadoota biyya Oromiyaati. Kabaja guddaa kenneef irreecha dhufu kanaaf hoggaas dhumne bishaanis hoggaarraa dhugne waan dhugamus waan takka bilqaa takka hoggaarraa dhugne uumaa buusna. Fiigichaan wajjin deemnee jirra. Biyya alaallee wajjin deemnee innis baay'ee cimaa ture garuu Hayilee illee riikoordii cabsisiisee gidee calqabaa gidee gadi ba'u gara biyya alaa yoo deemu wajjin deemne Boosteni deemnu Jarmeen irratti taraanziinii taaneeti. Faranjiin yoo wal dhungattu ilaaleet warquu ilaaleet laggasaa kootu as naan jedhe. Ishi hin dubbatini ilaalini kootu naan jedhe yoo faranjiin wal dhungatu alaalee walitti deebi'aniiti achi meetirii 100 deemaniiti deebi'anii wal dhungatu. Ilaalin jedhan isaan garuu Oromiyaan beekanii mitiire. Ani ilaalu jedhee sama kun jalladheetti deemee bira gahe. Ilaa waan godha ilaali naan jedhe. Abba bakka achi eebanne wanti kun maali? Akkam godhanii saalfama qabna nu biyya keenyatti saalfama. Kun akkamitti akkana ol godhan hin jedhe ani duraan gizee shan argee jiraan beekatuman jabeessuuf. Achi hoggaan deebi'u immoo hiriyoota hojjetu walitti qabee shaampiyoon gaazexanyaa shaampiyoonii ta'e. Isi biyya alaa warri haaraawni hoggaa deemee dhufu kan waan argee jira ayi beektu hin jedheen. Warquu gaafadhaa jedha. Akka warquu jedhan immoo an deebisee tanan sanuma namni tokko warquudha jedhan immoo warquu koo akkana naan jedheen jedhee
faranjoonni yoo wal hungattee na yaamee ani gidee san adannaqee fi akkanumatti haamlee kennee fi daggafee ture. Bakka hoggaan akkana naan jedhu inni jedha addisiidha waan beeku jedhe achumaan walitti wallee bakka hundi keenya Haayileen hin jira Daraartuun hin jirte Geexee Waamii hin jirte hundi akkasitti walii galle gara Bostonii wajjin deemnee jirra kan. In taphan jaaladha. Mufiin jaaladhu lolan jaaladhu. Kanaaf xiqqaan jedhu guddaan jedhu yeessan jedhu sooressan jedhu namni namummaan jaaladha. Sabaa sammaallee addaan hin cokuun akkuma tokkottan ilaala. Kanumatu namaa fennannaa namni yoo waan beelee natti fakkaata yoo karaa deemusi waan dheebote natti fakkaata yoo karaa deemusi yoo gabaadhais galan wooma deeman karaa deemusi maraara uummanni kun isa nannaa garaa kiyya sana argeetu uummanni garuma kiyya na beekeetu uummanni na simatee na jaalate malee waan addaa godheef himate nan mararaaf yookaan waan argadhe harkaan nan kennaafi nan obaasawuun qabaadhe yookaan nan gorsaa nama biraatillee qarqaaraa warri qabdan jedheetis akkasan jedha. Kanuma kana yoo yaadde ati gaarii yoo yaadde Waaqayyo immoo nama si yaadu nama jaalala si kenna. Malee waan addaa ta'eeti miti. Warquu jechuun kan nama tokkooti miti. Warquu jechuun kan uummataati. Warquu harkallee kuttee too nyaatte oduu nyaatame ta'e namni nama harkallee kuttee sii kennu. Adeellam midhaanii miti. Ganzabaa miti oduu nama kan cuffadhu nyaadhu ittiin illee nama kennu kiisii keechaa hoo qabaate immoo nama oduu birri na haftu jedhee ta'u nama duubatti qabatuu miti kana kan nullee nu xaarsaa jiru jechuudha kan hundees wajjin an xaarru fi warquun nama biyyaati nama namaaf fudhu jechuudha. Warqoo biqilaatiin kan wal beekuu dandeenye kan walqatti dhufuu dandeenye ara tokko 20 oli. Ara tokko 20 oli hoosa mana kana oduun ta'an mana irranaati duukam keessaa yeroo maccaaf tuulamaati. Maccaaf tuula waldaa maccaaf tuulamaatiillee achitti walgaa achiin dammee hoo horaar sadii sirriitti jajjabeechinee qindeessuun hoosaa walitti dhufne. Warquun nama gaariidha. Abbaa firaati, abbaa biyyaati, biyya jaalata, nama jaalata. Taphataadha. Warquun wanti walitti nu fide waa'ee ayyaana irreecha horaar sadiiti. Ayyaana horaar sadiitiif ummanni maccaa, ummanni salaalee ummanni bachoo akkuma jiru ni horaar sadii dhufe mana isaa bula. Hoo siree waan adda addaa fixe waan nu afaafi hin bulcha taphachiisa bulcha duukam irratti saniin booda yeroo dabre waree hundaa nu biraa gadaa tuulamaa biraa fagaatiin beeku. Gadaa jaalataa aadaa jaalataa ummata ofitti harkisaa kanaan beekama. Qabeenya isaa kan duubatti garagalumatti kennaadha tolaadha. Kennaadha tolaadha. Kanaanan beeka. Kanaa walitti dhufu. Kanaan immoo nama hiyyeessaa kan ta'u nama hiyyeessaa kan ta'u nama immoo waliin ga'a. Fiqiriidhaan waliin ga'a. Jaalallaadha. Inni jaalala baay'ee waan qabuufi nama baay'ee yoo fidu namni immoo kan baddalame sun walii argeeti balaa isaatiin wal ga'a. Namaaf kan taa'e namaaf kan uumame jedhama garuu. Atileetii keechaa nama wal ga'uuf nama walitti fiduuf namaaf jiraachuuf tokkoffaadha garuu gara kiyyaa. Tokkoffaadha jedhee tan asaa. Namni hiddii darbaniif namni qe'eesaa kooluusaa goglasaa saagne ulaagaa nama sadi nama waan sadi guute tokko arjaa yoo ta'e jechuun qabeenya isaa ka akkanatti qabatu oduun ta'in kan akkanatti cibbitee qabu oduun ta'in ka akkanatti qabatu arjaa kan rakkataa biran dabarre kan dhala namaa biran dabarre kan dhala sa'aa biran dabarre kan badii biyyaan jaalanne kan jaalala biyyaa qabu arjaadha jechaadha. Tokko arjaafi kan sirni kun godhamu sirni darbaa kun kan godhamuuf lammata goonni lubbuu isaa kennee warrateeti saba isaati wareegamaa moti yoo achirraa hafee gale hoo man'ee isaatitti wanta akkanaatitu godhamaaf beekan oduu mana kiyyan jedhin oduu bultiitiyyan jedhin saba kana ijaaruuf
sabaaf sablammii ijaaruuf nageenya lallabuuf urmii isaa guutuu nageenya irratti hojjeta jechuudha. Beekadha jechuudha nageenya irratti hojjetu. Gaafa achi as gara gadaamojii ta'ee gara mandhee isaatiitti dhufu immoo maaltu godhamaaf? Maaltu godhamaaf? Sirna hiddii darbaa kanatu hiddaa tumaa kanatu godhamaaf. Yoo amma tumaan kun godhamuufoo waan sabni Oromoo kun isaa godhutu jira. Waan sabni Oromoo isaa godhutu jira. Wanni sabni Oromoo kun isaa godhu tokko wareega naqatu. Wareega naqatu. Lammata hin hirphaa. Hin hirphaa. Sadaffaa handaarii deema. Handaarii deema. Handaarii deema. Waan sadiin kana qaba jechaadha. Namni kanaa kun namni ulaagaa kana guute waan kana sadi qaba jechuudha. Amma namni kun sadarkaa arjummaatitti. Sadarkaa arjummaatitti. Sadarkaa gootummaatitti illee wanta lama qaba namni kun. Biyya ofiitii jedhee maqaa saba ofiitii illee naannoo jedhuutii illee waan yeroon hojjetee jira. Kaateera. Achi as deebinaan immoo arjummaan isaatillee biyya tana qabatuuf biyya tana hojjetuuf xiqqaa ulfeeffachuuf guddaa ulfeeffachuuf diinagdee isaa guddifachuuf diinagdee biyyaa guddisuuf waan baay'ee keessa daree namni kun. Kanaaf amma sirni handaarii godhameefii jira nama kana. Ji'a lama guutuu handaarii deemee jira namni kun. Ji'a lama guutuu handaarii deemee jira. Silaa gaafa handaarii deeman kana sabni Oromoo sirriitti gumaata kennuuf itti irra jira. Maa deeman handaarii waan yaadde san yoo dunyaan si harkatti hir'atte dunyaan oo si harkatti hir'atte handaarii deemta wareega sii naqu hin hirphaa sabni Oromoo wanta kanaa qaba. Kalee jira wanti kun. Gaafa sirni gadaa Oromoo harkatti laafe harkatti malee kalee jira namni kun. Sabni Oromoo kun immoo nama hundaa kanan godhu. Nama sadiin kanaaf waa godhu. Goota, gamna, arjaa kanaaf godha malee nama hundaan godhu kan. Kana beekutu irra jira sabni Oromoo. Aadaa boonsaa Oromoo hin qabu, sirna boonsaa Oromoo hin qabu. Akkasitti beekutu namarra jira. Ji'a tokko ol handaarii hoggattoo deemee achi as deebi'u. Wanti sabni Oromootii kennu kuni harkarratti xiqqoo na haphate. Kanaafuu sabni Oromoo handaarii kana haa ta'u, hirpha haa ta'u, wareega haa ta'u, akka naanaqu. Tiyya qofaa fi moti. Ummata Oromoo ittiin tajaajiluuf. Rakkataa ittiin oolchuuf. Rakkataa sabaaf sablammii ittiin oolchuuf. Kanaaf amma sirni darbaa hiddii jalatti kana qaba jechuudha. Kana qaba jechuudha. Kaleessa ka Oromoon itti bulee bulfate kana. Kaleessa ka Oromoon siyaasa fi diinagdee isaa ittiin jabeeffataa ture kana jechuudha. Sirni Oromoon qabu kana jechuudha. Kumaa kitilatu jira amma sirna Oromoo sirna gadaa jala sirna diinagdee wal ijaaran, sirna siyaasaa wal ijaaran, sirna yaada wal ijaaran, sirna biyyatti ijaaran, sirna sabaaf sablammii akkamitti jalatti qabatan Oromoon kalee harkaa qaba kun isiin jechuu barbaade. Namni keenya walii galee asitti wanna gaggeessinu kana hunduu xamane hirreechaaf amma fakkeenyaaf waan muddame biraattan dabalama nama hirreechaan fakkaatee dhufe kan agartu kanatti guyyaan namni fadhe kun wayyaa hirreechati. Kanaaf namni mana ofii taa'etillee ilaalu aadaan teenya akkamitti bareedu halluu adda addaatiin dubartiin dhiirri ayyoo siiqqee naqatanii as dhufuun akkuma guyyaa hirreechaa san kabaja kennee fi mana hayyuu keenya of dura baafannee kana asirratti irra yaadannoo guddaa goonee fi yookaan immoo har'atti manni isaa kun hoteelli isaa kun akka dabalatee namni gaafa irreechi ga'u ala buree deemee karaa biraatti darramee kan rakkanne mana kana deebisee akka bitu kan taasise abbootii gadaa tokko anaadha. Kan ammoo baay'ee bal'isee raawwatee wanna irrattillee guuttatee akka irreecha ofii nagaan eeggatu asumaan achi har'alee isa gorsaa namoota asii duuba deemullee gorsaa jajjabeessaa irreecha keenya dhugeeffannaa keenya irreechi ga'ee wajjin dhaqnee dhugeeffannee akka deebinu maqaa kiyyaatii fi maqaa uumaa waaqa gadaatiin
eebbitillee isaa haa ta'u tulaan isaa ga'u hamaan diinaa ga'u jennee eebbisaati amma kunootti jirra sirna gaggeessaa jirra baay'ee nama gammachiisa gaara. Ayyaanumti har'aa kunuyyuu isuma maaliif bara eeggaddaayyuu akkuma duratti si ibse sanirraa eegaleeti manni kun bakka itti araara uumanii bakka inni uummanni itti wal fuudhu dhalli keenya ijoolleen teenya bakka itti wal fuunu kan walitti bu'e kan araarri itti gaggeeffamu warri abbaa gadaa warra mana simatu haadha sinqee warra simatu haayyota warra simatu dadhabaa nama simatu manni kun mana ulfaati mana ayyaantuti kanaaf maaliif seeran tumneef nuun jedhanii bara eeggaddaa gadaan beelmaa kun abbaa gadaa goobana hoolaa abbaa mudaa keenya abbaa gadaa lataa birraa fi haayyota warra abbaa gadaa kaawwan illee dabalatee maaliif seeran kennineefi seera tumnuuf manni kun mana hammataa Oromooti irreessa hoo dhufu uummanni asitti kasimamu asumatti walgaa yoo nurraa hafee magaalli bakka atimti irreecha oduu nu dhufe jedha waa magaala duukam keessaa jechuudha maaliif kasirraa hafee mana oddoo magaalli keenya hin quufanu jedha agarte manni kun hundumaafuu jiidha ta'e irreessa ta'e jechuudha. Kanaaf beekuma nu haa kennamu manni kun jedhanii warri abbaa gadaa beekuma nu labsan bara eeggaddaa bara nammoo manni kun Oromoon haa baru wal bira dhaabachuu isaa barsiifannu jedhanii abbaa mudaa abbaa haayiluutiif abbaan gadaa goobana hoolaa abbaa gadaa lataa birraan naa godaananii uummata keenya warquu biqilaa bira haa dhaabannu mee mana sanaa beekamu sirna kenninee fi sirna kana wal qabatee wal bira dhaabbatti Oromummaa kanas haa barsiifnu ka ummaa manni kun haa ta'u mana keenya kan Oromoo hundi beeku kan Oromoo irreeffatu irreessallee kan hin geenye asumatti irreeffatee gala kan waa hin argu uummanni hin baay'ata ovarii oggaa ta'u asumatti manuma kanatti kaachi irreeffatee dhufe sana hammateetu ofitti diddibateetu waaqa ofii galateeffata Oromoon kana eessa dhufe Jimmaa Wallaggaa dhufe Amboo Jalduu dhufe Baalee eessa Harar Arsii dhufe Booranaa Walloo dhufe asitti walgaa tokko mooyyalee dhamee manuma namuma sanatti argisiisa jedhe ugaa 4-5 mooyyalee isumaan laaluu dhufee maaloo jedhe uummatumti kun akkana jedhu ulfina isaanii haa kennu kabaja isaanii haa kennu dhalli keenya hunduu Oromoon keenya hunduu ulfina isaanii arge gadaan keenya warri abbaa gadaa naa godaanee torbee 3 godaananii torbee 3 uummata keenya warra abbaa qabeenya Oromoo kan ta'e qaama mootummaa kan ta'e hundumattuu mana keenya eebbifnaa mul'ifnaa sirna keenya barsiifannaa nu baradhaa koottadhaa jedhanii gadaatumatu kana godaanee ta'u Oromoo gadaan godaane naan Oromoo godaane jechuudha Oromoo hundatu mirmate jechuudha kanaaf kanatu lammaffaa wal bira dhaabbachuu fakkoo wal bira dhaabbachuu argisiisuudhaaf ana bichaa miti wanni kun boruuf Oromoo bira wal akkamitti dhaabanna maal bira rakkachuun qabu Oromoo hinga amma rakkinni keenya beessaa nu baase waa inni rakkachuun qabu wal bira dhaabbannee tokkummaa keenya cimsinee Oromummaa keenya eenyummaa keenya sirriitti ol mul'isnee rakkina keessaa wal baasuu tokko baasuu akkas ta'uu qaba malee rakkatee mataa ofoo kun qaba akka duraanisa kanaaf kuni wal bira dhaabbachuun kuni gadaan godaane gadaan labsee ka'e kana san mul'isuuf fakkoo ta'uuf nu taasisan jira warri abbaa gadaa ka sirnallee seerallee labsanii yoo tuman bari fakkoodha addunyaadhaaf miti ammas immoo tokkummaa keenya kanaaf nageenya kanaaf sirna kuni nuti argisiisuu qabna wal bira dhaabachuu kana tokkummaa kana nuti argisiisuu qabu kan jedhu warra abbaa gadaa abbaa mudaa keenya ayyaantonni keenya akkas nu taasisan jedha. Irreechi yeroo muraasa fi nu jalaa dhaabbatee ture erga gaafa irreechi calqabeeti ani mana kana feetu hin beeku tokkoffaa keessummeessaa warra garaa dhufan keessummoota biyya Oromiyaatii fi biyyoolessaallee dhufan wajjiniin keessummeessaa turre waggaa dheeraadha bakka irreecha sisin deemna Orominnatiinis san akka ati gootu si godha inni immoo abbootii gadaa abbootii haadha siinqee buleeyyiiwwan bilisa nyaachisa bilisa ciibsa bilisa wajjiniin mankaraaraa jechuudha kana kan inni kana laalaniitu hunda'uun yeroo hoggaa darbee hiddii
darbatee haga higdiin bakka darbateef jedhamee seerri abbootii gadaa hundarraa kan dhufanirraa seerri kennameetiif ture. Indoom kabajaan kun sanii wal qabatee waggaa tokkoffaa fi haaromsa waggaa tokkoffaatii fi beekamtee waggaa tokkoffaa kan isaa saniin wal qabatee gadaa siistemii saniin wal qabateeti qophiin kunillee kan qophaa'e. Inni ijoon isaa kanaayyuu malee mana heebbaa qofaa miti. Manni heebbaa akkaataa itti eebbisan qaba. Oo amma akkanatti ilaaltan qe'een kun qe'ee eenyullee heebbisuu miti. Qe'ee abbaa gadaa qe'ee urgaa fakkaata akkanatti ilaalamuuna inni illee immoo nama seerri kan kennameef sun immooyyuu afaan hin duduun gochaan akka inni bakka ga'u nama halkanii guyyaa xaaru jechuudha. Kanaaf bakka san immoo cinaa dhaabbannee bakka inni galma barbaade san ga'uun inni immoo dirqama keenya jechuudha. Uummata kana walitti qabee uummata Oromoo kana walitti qabee naa beekaa naa argaa bakka nan jirus argaa waan uummanni keenya immoo barbaadees fuulduratti wajjin hojjannee nama qophaa'ee ta'u waan ta'eef nama qophaa'e kana immoo cinaa dhaabbattee too'i jabaadhu bakka rabbi siinaa ga'u jechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waa'ee irreessa keenya kan jedhamu san akkasuma artistoonni keenya oggaadhaan oggaa 17 hin ta'a. Ijoollee Salgan Booranaa ijoollee Ambooti gaachanaan bichaadhaan dhufan hosan ergasii baandii dhaabanii nu biratti sirbiti ijoolleen teenya sun Salgan Booranaa baandii sun anuma iranii erga sirbuu yammare Salgan Booranaa jedhanii baandii sun dhaabate jechuudha. Oromoon kun bakkuma bakka iyyuu kan dhufe irreessa hoo dhufu mana koo dhufan mana kootitti buqatan achitti wal ga'an xiqqaa guddaan hin dhufa hayyoonni hin dhufan jaarsi hin dhufan hoo dhufanii warri abbaa gadaa Booranaa dhufu Amboorraa dhufu Macaaftuu Lamaarraa dhufan Wallaggaa Jimmaa dhufan kun Walloo dhufan kun Hararirraa Baalee Arsii dhufan kuni warri guguddaan kun hoo dhufanii nan simadhan sireen kennaafi wanna tokko nama danda'u hundumaayyuu nan deeggara nan qarqaara. Isatu kana dhale achiin immoo irreecha immoo Oromoon kiyya dhufe achitti boqonnaan mana kooti. Yoo harsadii deemanii irreeffatanii as jala bultii na bira bulanii sirbanii bakka hundaa wal argan orgaatti wal argan kaa akkuma ayyaana oggaasan ayyaanuma oggaasanii kuni oggaatti wal arganii hin taphatu maal jedhu bilbila walirraa fudhatu yaada walii kennuu oggaa baraanaa ammoo wala nagaa walitti nu fidu jedhu as irreessa oobida harsadii deemanii irreeffatanii tuma deebi'an. Achi immoo deebi'aniif anuma biratti haala gaffatanii haara isaanii galfatanii ta'u gammadanii na biraa galan. Mana keenya jedhan mana keenya akkuma isaan jedhanitti kunoo kaamooyyuu dabalaa Oromoon takka miilli isaanii jiidha. Miilli isaanii xiqqaa guddaan qabu hayyuu jaarsaaf jaartiin jedhu shamarootan jedhu dargaggee qeerroon jedhu miilli Oromoo jiidha. Najiisanii kunoo immoo kan amma arginu kanarra keenya kaammoo. Tapha hin jaalata akka malee jaalata. Anis nan jaaladha isa wajjin gaafa wal argine obboleewwan dhufan yookiin abbaa fi ilmi dhufan nuun jedhan. Gaafa ani dura nama bira ga'e abbaa kiyya hin jedhaan. Inni namoo na dura hoo ga'e abbaa kiyya ana jedha. Ani abbaan ta'a innis abbaa ta'a waggaa dura wante. Gizee daa'ima ta'e immoo daa'ima ta'a. Akkasitti wal jijjiirree ta'u akkasitti wajjin taphanne haga ammaa kunoo haati isaatiif haati kiyya nu jaalatanii waan addaan isin hin baasin nuun jedha. Isa saniif ammoo kaayyoo saniif akkanatti wajjin jira. Warquuni aadaa Oromoo cimsa. Aadaa Oromoo duuba jita. Akkamitti hoggaanaan jette akkuma nama isin jedhe ayyaana irreechaa kabaja bichaa uruun ta'in aadaa irratti hundaa'uudhaan mana hoteelaa duukam keessa jirtu kan keessatti fakkeenya tulluu cuqqaalaa kaabeti tulluu cuqqaalaa ijaare. Maqaa tulluu cuqqaalaa moggaase. Bishaan guddaa gad naqsiisee kunoo hullagaa waashinaa eebbisaa jedhee gadaa tuulamaa waliin nu ga'ee eebbisneef. Achitti walgayii adda addaa kan fuudhaa heerumaa kan keessummaa Oromoo kan keessummaa alaatillee achitti simata. Tokko kana biraatiin achi as dabraan immoo bakka amma jirru kana lammatoo irratti hoteela lammatoo kana irratti akka gaariitti ijaareetti har'a namni oggaa dhufe kan mallaqaan qabate mallaqa qabu hin qabata kan hundi akkanumatti bulcha akkanumatti gargaara nama biyya kanaa deemu nama biyya kanaa laffa'u akkuma kanatti gargaara. Warquun nama gaariidha. Nama biitti jaalatu odaana beetifillee baasii fi korma kennee qaalchise.
achitti akka uummanni Oromoo gadaan Oromoo wal jajjabeessitu nu godhe. Innillee gara fuulduraatiif gadaan isaa muudana. Kanarrattan isa beekaa wajjin turree jirra, wajjin bullee jirra, tolaa namaati, kennaa namaati, jala namaa qabaa. Kanaaf kanuma wal qabatee adda wanti ayyaanni kun godhe barreen gaddaama hoggaa lamaan sadeen lamaan baranaa mana kana eebbisneef jiran akka gadaatti akka gadaatu lamaatti. Mana kana hoggaa eebbifnuuf darba hiddiitii as jenneeti magaala keessa waan jiruuf bitimaa ol karra isaatii ol jenna. Eebbisneef qe'ee kanarratti namni waliin darbatu namni waliin ajjeesu namni waliin jenneeti gadaadhaan tumaa qaba. Qe'een kun qe'ee tumaa qabu kan gadaan tuulamaa tume. Kana wal qabatee manni kun yaadannoo godhuudhaaf manni kun akka hin qorrine akka jajjabaatu isa jajjabeechuudhaaf madda galii akka itti argatu akka manni kun guddachaa deemu jechuurraan kan ka'e gadaan tuulamaa lama mariyatee ayyaanni kun akka kabajamu godhuun kanarraa kan ka'e waan ta'eef warquun biqilaa nama gaariidha nama kennamuufis nama jaalatamus warquun qabeenyi isaa kan isaatii jenna malee kan isaatii miti. Kan uummata Oromoo tuulamaati. Kan uummata Oromoo tuulamaati. Nu gargaaraa jira. Kanaaf gaa yaadannoo godhamee hoggaa murtaa'eetti yeroo yeroodhaan akkuma ayyaana irreechaa yaadannoon ayyaana irreechaa illee hoggaadhaani inni hoggaa tokko hoggaa lama hoggaa sadeetti wanti isa gargaarree kana godhuuf kanaafi yaadannoo godhuudhaafi hoo qabaatee sar qabaatadha hoo hir'atee illee akka guutamuuf isa eeguudhaafi uummanni mariyatee gadaan tuulamaa abbaa muudatiin haadha siiqqetiin hayyootan wal mariyannee wanti har'a ayyaana kana bakkaatti kabachiifneef kanaaf. Mana kana namuma keenya tokko natti gurgure Asfaaw Laggasaa Dhaabaa jedhama. Nama si Gullallee kana mana kanatti bittu malee naan jedhe maaloo jara namni nan qabu akkas jedhanii baankii Awaash irraa liqeeffannee bitadhe. Homaa ofirraa hin qabuushu. Amma wanni sirna Oromoo as keessaa hin qabne tokkon immooyyuu maal barbaachisa Oromoon keenya maal barbaada kan jedhu itti guuteen balbala shan qaba dhugaadha gadaan teenya shan qaba birbirsa qaba odaa qaba akka malkaa fakkoollee akka malkaa hin jira agartee kooni guuttanne ejersi jira wanna hundu wanna gadaa keenya kanaaf guutuu wanna barbaachisaa ta'u of keessaa nan jaaladha kanama arganiiti warri baa gadaa kiyyallee kan mana kana mana Oromooti mana dhugaati mana araarati Oromoon alatti duwaa namni wal godhe alatti dhiyeessee mana kanatti dhugaa ga'ee tolseene namni miidhamu hin tuqamu mana adabbii mana seeraa Oromoo wandoo jalan galu sirna gadaatti illee allama malee sila mootummaatu nuun ilaalamu jedhaniiti seera gadaan tumnaan muramte bakka wanni isa bira hin jiru kanaaf wanni akkasiisan nu sirreessanii nu qixxeessanii nu ajiraatanii abbaan gadaa keenya safuun keenya kun nu ajiraatu nu ulfaan keenya kun nu ajiraatu qoricha biyyaati fayyisaa biyyaati dhugaan namaa achitti baate sirna gadaa keessatti kun abbaa qabeenyati kun abeluudha kan jedhamu dhugaan ilma namaa hiyyeessa dureessa gadaa biratti eersitu hin jallattu hin baddu dhugaa qabaannaan achumatti si muramti kana eessattu hin jiru kun fakkoo saba keenya hundumaa Itoophiyaati hundaa waan ta'eefuyyuu safuun keenya kun nu haa bulu nuti immoo uummanni nurraa haa baratu maal hundumtuu waggaa 8 miti ergaanuu akkas kan fakkaatu gadaan keenya 8 baalli walirra dabarsa kanaaf gadaan kuni uumaa keenya odaan kun uumaa keenya mallattoo Oromooti kun immoo numatu gabbifata uummanni keenya immoo ammaan tana kara gadaatti sirna gadaatitti deebi'ee jira of barsiisaa baay'ee dubbadhee hin danda'u garuu waan gaarii waan hin jirre namni akkas jaalatu har'an arge bakka namni kun ka'eetu akkanatti isaa hirmamee sadakkaa akkanaa kana hojjetee waan jiraateef akka malee hin jaaladha akka malee dasna jedhe garuu hizbiin akka isa jaalatu arge gaarri sitti kufuu wayya moo hizbiin sitti kufuu wayya kan jedhu san keessa hizbiin haga natti kufu gaarri natti kufuu sanii gaara san eenyutu isaa kaasa nama akkas akka ta'e hin beeka kanaanan assaabamee jira. Gadaan dabarsi
ilma abbaa dabarseedha. Nu amma gadaa kan hoggaa dabarsinu asirratti walii hirphuu, wal gorsuun, wal bira dhaabbachuun uumaa sirna gadaadhaa bobbaanee akkamitti akka calanqisiisuu dandeenya mari'ataa jirra har'a. Fakkeenyaaf wannan qophaa'initti mana qophaa'e mana afaan qabnetti gootu buli manni waaqa jechuun nama rakkisa. Manni yoo qophaa'e namni kan irra ciisuu argata. Namni qaama kan itti dhiqatu argata. Kan irratti boqotu hoo qophaa'e keessatti dhufee raawwatee namni bulee boqonnaas argatee aadaa ofiis calanqisiisee namni gara fafeetti akka hin deemne aadaa ofiitiin horatee sabaaf sablammii biraatilleen wal bira dhaabbachuun tokkummaan cimsuu akka ta'e barsiisa kennaa jira. Amma fakkeenyaaf gadaan hin barsiisti. Mitolojii ofii waan keessa turte waan qorattee hundarraa kan fudhatte barsiisaa jirti. Kanas wal yaadachiisnee namni safuu cabsee sirma guyyaa bilisoomaa guyyaa gammachuu san waanuma ofii calanqisiisaa mirga namaatti illee dhiibaa akka hin taane kanallee mari'annaa itti deemaa jirra. Dhuguma hoggaan sirriitti fooyyessineet sirroomsineet irreecha keenya dhugeeffannaa bakkaan geenye. Rabbis nuuf dhagaa namni rabbiitis nuuf dhagaa gammachuu guyyaa sanii faranjoonni baay'ee nutti gammadan. Uumaan keessan kun huccuun isin uffattan kun addunyaa alamatti soqannee dhabnee waan addaati kan jedhamu nuufillee deebii adda addaa nuuf kennani nullee kana gammaduun ammas hoggaa dhufnutti kan biraa hoggaa dhufnutti aduma keessaa waan duraan itti fayyadamnee irraanfanne yaadachaa uumaa teenya guddifachaa duudhaa keenyaaf safuu keenya eeggachaa karaa irreechatti imaluudha. Namni jechootaan gochaa walii gallee irraa warquu bira dhaabbachuun of bira dhaabbachuudha. Warquu akka ikoonomiin isaa ol ka'u gochuun ikoonomiin namoota irreechaa hunduu guddate ol ka'e jechaadha. Kanaaf waan dhugaa sitti taasisuu kanaaf gammannee jirra. Sira na gaafatteef gadaan rooba biitti qufaa gabbina atillee milkaa'in jedha. Oromoon sirna qaba. Oromoon sirna qaba. Sirni immoo hawaasa Oromoo mara qabamu. Waan immoo sirna hawaasni Oromoo marti ittiin bulu kana waan sabaaf sablammiin hundi jaalatee itti bulu. Hanga ammaatitti biyya keessas haa ta'u biyya alaas haa ta'u ollaa keenyas haa ta'u namni sirni kun sirrii mati jedhee nu harkatti qabe tokko hin jiru jechuudha. Qabus hin danda'u. Qabus hin danda'u. Jaarraa dheeraaf Oromoon itti bulee bulfate qabus hin danda'u. Qabus hin danda'u. Keessattuu akka nama qarasii kaasee waan goonni qabu, waan arjaan qabu, waan beekan qabu. Beekaa beekumsa isaa saniin kabaju. Arjaa arjoomumsa isaa saniin kabaju. Goota immoo gootumumsa isaa saniin kabaju. Warquun nama jabaadha hunda keessatti filatamaa fuuldura nu ba'e hayyuu keenya sanuu luba amma godaansaa fi gadaan isaa jala geesse amma korma qalataa kan jiru korma tirtiraate an jala nyaataa jiru sirnatu itti jira. Namni warquu laale sirna gadaa ofillee sirroonfatee akka warquutti cimee jabaatee keessummaa ofii simatee nagaan biyyatti galchuun nagaan manatti galchuun muuxannoo kan irraa fudhachuudhaaf kitaaba guddaa kan dubbisuu akka dandeenyu rabbi qalbii fi onnee sammuu nu haa kennu jira. Kana badhaadhaa galatooma. Biitti hundaa'uu oli. Biitti hundaa'uu oli. Namni kun hunduu akkuma bakka bu'a. Kun hunduu akkuma bakka bu'a. Oromoon immoo jaarraa dheeraaf kan sirna isaa qabu. Sirna isaa kana kabajatutu irra jira. Sirna isaa kana immoo itti fayyadamutu irra jira. Sirna isaa kana itti fayyadamutu irra jira. Abdii itti horatutu jira sirna isaa kana keessatti. Sirna isaa kana keessatti abdii horatutu irra jira sabni Oromoo kun. Edaa kanan qaba. Edaa Oromoon kana qaba. Sirna isaa kanatti abdatee hujii tola ooltummaa haa ta'u, hujii nageenyaa haa ta'u, hujii birmadummaa ofii kabachiisuu haa ta'u. Kanarratti dhaloonni jiddu galaa kun sirriitti hubatutu irra jira. Sirriitti beekutu irra jira. Jaalala biyyaa qabaachuutu irra jira. Jaalala maatii qabaachuutu irra jira. Jaalala saba sablammii qabaachuutu irra jira. Akka laayyootti of laaluun nurra hin jiru sabni Oromoo kun. Akka laayyootti of laaluun nurra hin jiru. Oduu namaa caqafatuun nurra hin jiru. Teenya san beekutu nurra. Teenya san qoratutu. Teenya san garagalchanii laalutu irra jira. Kanaafuu dhaloonni ammaa kun edaa Oromoon kana qabaa. Edaa ani Oromoon qabaa.
edaa Oromoo sirna kana qabaa ka jedhu beekutu irra jira dhaloon namaa. Atileetiin kun goota Oromooti. Goota keenya immoo jajjabeeffachuun waanuma aadaadha. Aadaan Oromootu hirphaa qaba. Gadaanis kanuma lallabde. Kanaaf bitaa mirgaa walitti baay'ee har'a Oromoon guutuun akkuma argaa jirtan hirphaa godhaa jiran mana kanaaf. Keessumaa yeroo ammaa wal bira dhaabbatuun dirqama isaati. Jaalatee osoo hin taane dirqama isaa waan ta'eef kanaaf as dhaabbanne akka abbaa gadaatitti. Irreecha ammaa kanaan ammallee baacoo gannaa keessaa gooqa biraatitti waaqa isiniin ga'e kaa jala bultiillee nuu ta'a inni kuni woo dhufnu kaa Oromoon keenya hundumtuu woo dhufnu akkam fakkaanne akka dhufnu dhaamsa isinii kenna. Dhalataan keenya hundumtuu kan taatan kan hin taanillee dhalataa Oromoo kan hin taanillee sabni Itoophiyaa hundumtuuyyuu uffata keenya kan fakkaatu aadaa keenya san kan ibsu uffata Oromoo gadaa keenya kan ibsu uffannee akka dhufnu shamarreenis warri qeerroo keenyas hayyoonni illee haadhan keenya illee haati siinqee hundumtuu uffata keenya bareedaa kana uffannee akka dhufnu irreessan nu haa ga'ee jala bultiidhaan nu haa ga'u nagaa walitti nu haa fidu sirrittan qophaa'ee sirrittan bareedee kun argitanii argaa jirtu kana caalaa isinis immoo qa'ee gadaan haati siinqee uumaan abbaa muudaa eebbisa kana eebba kana immoo asirraa ammaarrattanii achiin nu haa ga'u horaa bulaadhaa biyya nagaa nu haa godhu isinin jaaladhaa wabeessillee safuu Oromoo kana dhugaa bakka hundumatti deemtanii waraabtanii saba keenyaaf kan biyya alaa jirullee kan biyya keenya jirus kan hundaayyuu sirna keenya nu dabarsaa jirtanii kan hundumaayyuu bagatti sin ga'ee warra alaatillee irreechattillee jira jedhanii bareedaa itti jabaadhaadha yoo carraan isin ga'e moo dhuftanii sitti irreeffattanii bakka aayyuu aabbo jiru kanatti jedha horaa bulaa isinin jaaladha. Maarree keessummaan warquudha. Maqaan warquu haa ta'u malee keessummaan kun keessummaa keenya keessummaa nama hundaati keessummoota warra koree as jiru kanallee kan immooyyuu warra asitti dhufe hundi isaatu haadha siinqee haa ta'u abbootii gadaa haa ta'u abbaa muudaa haa ta'u hundi isaanii kabajee kan dhufe kana baga nagaan dhuftan jechuu barbaanna. Achumarraanis immooyyuu haalli dhufneef kanas immooyyuu akka fiixan nuu bahu rabbis hin kadhannaa rabbis nuu guutaa isinis warri miidiyaa kana nuuf jettanii nu affeertanis warri immooyyuu gadaa siistemii yookaniif immooyyuu seera nu qabanne kanas yookaan warquun itti deemu kanallee galmaan ga'uudhaaf isinillee nu cinaa dhaabbachuu keessan galatoomaa jecha baga nagaan dhuftan irra deebii jechuun barbaada maqaa koree abbootii gadaatiin jechuudha. Afuura mana akkan dubbadhu nagootani baay'een isin galateeffadha garuu rabbi isin haa jiraachisu baga das isin jedhe isinis. Egaa atileet Warquu Biqilaa goota gaafa xiiqii goota gaafa rakkoo goota ummata keenya Oromoof Oromticha sirriitti maqaasaa wal qabee alaabaa biyya keenyaa addunyaa irratti akka mul'attu kan taasise goota akkanaa hojii misoomatti galee hoteela kana fakkaatu hojjetee ummata keenya immoo tajaajiluuf yeroo qophaa'u kana keessatti keessummoonni keenya bakka garaagaraatirraa dhuftanii gammachuu isaa kana qoodachuun waan inni hojjete kanatti gammaduudhaan achumaan immoo haalumamma sagantaan waltajjii irraa ifaa turetti waan qabdaniin bira dhaabbachuu kaleessa Oromoo wal gargaaruu wal cinaa dhaabbachuu wal tumsuu wal utubuu aadaa isaati safuu isaati waan ta'eef safuu kana galmaan geechanii duudhaa kana galmaan geechanii kanaaf ani akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuutitti gooticha kana cinaa dhaabbachuu keessaniif maqaa kootii fi maqaa ummata magaalaa Bishooftuutiin ulfaadhaa galatoomaa badhaadhaa jechuun barbaada. Uummata asitti immooyyuu anaaf gadaadhaaf Oromoof jettanii as dhuftan kun immoo uummanni keenya sabni keenya qulqulluu keenya ammallee ulfinni isin haa ga'u kabajni isin haa ga'u maalan jedha waaqumti Oromoo kun isin haa eebbisu uummata keenya kanuma jenna safuun karaamaan waa'een keenya isin haa eebbisu isinin jaaladha saba koo uummata koo isinin jaaladha horaa bulaa nu jiraadha walii yaa jiraannu nu jiraadha walirraa bareenna.